Ayyee inshallah niin dubbadha. Duraan dursarratti garuu akka sababni kun iyyuu akka dhufu kan taasise komentii ijoollee teerraan kan ka'edha. Jalqaba irratti ani balleessaan kanaan dura balleesse kan kaleessaa fi kan dheengaddaa osoo hin taane balleessaan kanaan dura balleesse beqaa balleessee jira. Isaan immoo balleessaan ani balleesse sun immoo anumaa fi rabbi gidduutti jira malee waan nama takkaallee waan hin balleesse hin qabu. Waan namaallee waan hin tuqellee waan hin namatti illee darbe takka hin qabu. Waan hin namallee arrabse takka hin qabu. Garuu manni keenya balleessaadhuman dheengadda balleessisaniif na jala deemanii na arrabsu yeroo hunda. Jalqaba irratti akka narraa dhorkitanii hin barbaada. Namni ani kana durallee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama yoo namni tokko jedhee okay akkam ta'uu hin danda'a. Guyyaa hunda dhiifama jechaan oola. Or miidiyaarra dhufuu hin danda'u. Yani namni tokko balleessee jira yoo ta'e miidiyaarra dhufuu hin danda'u. Kanaaf dhiifama isin gaafadheen ture kanaan dura jechuudha. Yeroon ustaaza wajjin adda baheettillee yeroon ustaaza wajjin wallolleettillee yeroo ustaazni bo'eettillee dhiifama isin gaafadheen jira. Garuu isin immoo waanuma san qabattaniitu hin beeku agan qabri seenibtu ta'e hin beekne. Yeroo hunda na arrabsitan ani quraanii waan qarees ani yoo nashidaa jedhes yoo waan biraallee dalagees inuma na arrabsitan jechuudha na jala deemtani. Please ani isiniin tuqnee na dhiisaa. Dammoo itti aansuudhaan balleessaa kiyya dheengaddaa irratti gaafan dubbadhu dhiifama naaf godha. Hundi keessan iyyuu wallaahi dhiifama obboleewwan kiyyaa ustaazota hundi keessan iyyuu warroonni akkuma amantii qofa yoo osoo hin taane walumaan galatti hawaasa hundatu natti yaarii jechuudha. Amantii qofa ilaalchisee osoo hin taane warroonni amantii kiristaanaallee warroonni qaban ijoolleen keenya hundumti isaaniitti hedduu akkanatti yaaranii jiran. Hundumti keessan iyyuu dhiifama naaf godha. Ammoo ustaazota garee shahaadaallee dhiifama gaafachuu qabda jettan dhiifama gaafadha. Wallaahi dhiifama onnee kiyyarraa dhiifama naaf godha. Garuu ani ustaazota garee shahaadaa badaa walitti hidhannaa hin qabun jedhe malee ustaazota garee shahaadaa bilibil jedheen dubbanne badaa walitti hidhannaa hin qabun jedhe. Kanaaf yoo isinitti fakkaate illee dubbiin yoo akkasitti illee dhageessan dhiifama sorry. Namni immoo ni balleessa. Ani amma boodallee balleessaa hin balleessun jira. Garuu yoo dogongorellee maybe inshallah rabbiin dogongora irraa naa tiksu hin dogongoru amma booda waa takka illee hin balleessun jira. Kanaan booda ammoo rabbiin naa tiksu anillee ofiin tiksa inshallah. Waa'ee ustaazota ilaallee ta'e waan biraa ilaallee ta'e akka hin dhiisu abdiin qaba jechuudha. Ilaa ammuma iyyuu gaafan dhiifama isin jedhu na arrabsitu isin jechuu ani isiniif jedhee miti rabbiif jedhee tanan dhiifama isin gaafadha okay. Kanas nan arrabsina ani keessan ani waa'ee keessa waa takka illee isiniin jechaan jiru. Bakka ani dhiifama naaf godhaa isiniin jedhee malee waa'ee keessa waa naaf godhaa isiniin jechaan jiru. Yeroo warra komantii ilaalaniiti. Bakka kana durallee isaantu miira keessa na galchee amantii keenya keessa nuuf bahi jedhanii akka waan kana dubbadhu isaantu na taasise kana duras jechuu. Ani amantii rabbitu naaf kenne malee isin naaf kentanii miti. Akka keessanitti osoo ta'e qaatan keessaa baay'ee isiniif galee. Garuma ani waa'ee amantii niin beeka. Islaamummaan maal akka ta'e niin beeka. Namni islaamaa hin balleessu ka jedhu yoo quraana keessa jiraate naaf fida. Namni kullu banii aadam kaxxaam jedha. Isiniif galee baniin aadam hundumtiyyuu ni balleessa. Garummoo warra balleessee ta'uu hubatu rabbiin irra caala jaalata okay akka keessan kana miti. Isin rabbii dhiifamaan qabda. Rabbiin garuu warra balleessee dhiifama gaafatu ni jaalata jechuu ofitti aansaa jechuu okay. Ani ammallee taanaan isiniif jedhee osoo hin taane rabbiif jedhee tanan dhiifama isin gaafachuu jira. Okay? Maaliif jenna? Bakka isiniif balleessee dhiifamoo isiniin jedhe okay yoo fudhachuu baattan dantaa keessan. Nani ilaallatu jechuudha. Amantii keenya keessaa nu bahe amantii keenya akkana goote amantiin siniin hin madaalamu. Amantiin islaamaa kan hunda keenyaati malee kan nama dhuunfaati miti. Wanni siniif galuu qabu jechuudha. Anis amantii musliimaa anaaf amantii kooti. Siifis amantii keeti jechuudha. Malee amantii kiyya keessaa naa bahe amantii sanitti dhaqee amantii kana no never waan akkanaa yoomillee hin yaadina. Uma fiitan nagoota malee balleessaa dhuma fedhe yeroo dhibba yeroo kuma deddeebi'ee balleessa malee yoo rabbiin balleessatti na ajaje jechuun wanni hundumtiyyuu qadara rabbiitiin taasiniif gale wanni hundumtiyyuu qadara rabbiitiin ta'a malee namni fedhe miti.
Sa mee warri komantii kun yoo isin ta'e akkama taatu tolee haa qalamtu mee haa ajjeefamtu biyyoon tun. Yoo Komentii isin ta'e akkama cufi mee yeroo takka biliyoon cufi komantii sana cufi. Laala amma balleessitee mi akkama haa ta'a wayyee tolee. Mee amma osoo isin ta'e fala maal keessan ayyee. Dhiisuma ejju jirti mucayittiin. Ammarra deebitee yeroo arrabsitu maal akka taatu fayyee. komentii cufaatee Yoo akkasitti sitee isin suura keessa kan seenne. cufi biliyoon cufi komantii cufaa yeroo takka cufamu dhiisa ayyee. Itti fufi dubbadhu. Komentii cufa Aidar jirta? Ni cufaa qoy. Khair inshallah. An komentii cufee illee hin beeku Rakkoon qabu wallahi. haa Qoy baafatanii ni cufaa garuu biliyoon. miira keessa nagalchaniiti malee rakkoon qabu haa barreessanii jechuudha. Innaa kana durallee akka waa meeqa dubbadhu akkan deemellee waan kana dubbadhu kana taasisi komentii keessan. Isiniif galee ati dudduubni kee kaafira ati akkana naan jetta. Atiyyuu kaafira naan jettan ani kaafira miti duubni kan koo maatiin kan koo kaafira ta'uu danda'u. Haati Nabi Muhammad abbaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaafira okay isin baradha baqa ani niin dogongorurree rabbiin kan koo dhiifama naaf godha garuu ati duubni kee kaafira fuuldurri kan kee kaafira jechuu osoo hin taane nuti nabiyyiinumti keenya hordofaa jirrullee duubni isaanii kaafira ture garuu immoo rabbiin isaan filatee nabiyyummaa kenneef waan tokko gaafa dubbattan king gochaa dubbadha okay waan saayikoo jedhamu immoo baradha waan saayikoo nama tuqu namatti hin barreessina baqa isin yaaduu hin dandeessanoo ta'e kanaaf jennaan wallahi ni beektan akka sorry ni beektanii jechuun yaani namni haga obsu qaballeedha haga obsillee daangaa qaballeedha jechuudha. Bakka hundatti na arrabsitan bakka hundatti olii gadi na ooftan bakka hundi na kuttanii jechuudha. Viidiyoo kiyya kuttanii suuraa kiyya kuttanii akka waan badiin addunyaa kanaa ani qofti dalagee taatanii jechuudha. Please bakka badii kiyya aniyyuu badii hin dalagnee hin jenne badii dalageetiin jira badii kiyya ofirratti beekeetii jira garuu dhiifama naaf godha. Bakka an dhiifama isinirraa barbaada. Isin immoo yoo dhiifama naaf hin goone rakkoo takka hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan rabbii warra dhiifama godheef innillee dhiifama godhaaf jechuudha. Isiniif galee isin naaf gootanis dhiifama naaf gochuu baattanis bas ani qofti dhiifama isin gaafachuudha. Ani qofti waan narraa eegamu gochuudha malee namni maaliif akkana naaf hin goone jedhee waa takkallee wanti na ilaallatu kuyyuu hin jiraatu. Garuu ustaazota keenya warra as jirtanillee obboleewwan kiyyaanii koomentiidhuma na jibbaa na jaaladhaa siniin hin jedhe jalqabayyuu ani akka na jaalattan siniin na jajnillee siniin kadhannillee anis lammummaatti kan hin dhufe namni musliimaatti akka na jaalatu jedhee miti baqa diinii haqaa ta'e diinii yaani daandii sirrii ta'uusaa hubadheetiin dhufe malee ummata musliimaarraa jaalalanii na argadha na jaalatan waan akkana akkas jedhee yaadee miti okay. Si jaalanna si jibbine si jaalanna akkan si goone si jaalanna akkan never akkana jaalatan iyyuu siniif hin eeyyamu bas ani yoon isinitti balleesse dhiifama naaf godha qofan siniin jedhe baqa ani rabbiin kiyyayyuu na jaalata kan rabbii kiyyatu na gaariidha. Boniyye Habibti anamma akka mataa kiyyaatti kana caalaa akkasi dogongorsiif hin eeyyamu kana caalaa akkasi dogongorsiif hin eeyyamu garuu afaan nama afaan ummata kana ummata yoo na hubatan ummata afaan beekuun itti hima ummata afaan beekuun ummata kiyya Boniyye waanan jedheef qaba dhiifama godhaa fi lammaffaa yoo dandeessan dhiisa yoo dhiifamallee gochuu dadhabdan akka waan nama mul'atan itti hima. An Boniyye yeroo baay'ee waa balleessite dhiifama akka gaafattuuf carraan gaafa kennamuu fi daraan waan san balleessu malee an Boniyye waa tolchuutu rabbi nan garsiifne sun ammoo sababa garaa garaa ta'uu danda'a akka mataa kiyyaatti haga hubannoo kee dhiifama naa godhanaaf. Yeroo baay'ee Boniyye yoo carraan kennamee fi uummata dhiifama gaafadhu jedhanii maanoo bira fittu hidhi. Amma Boniyye uummata kana komatte malee dhiifama hin gaafanne akka mataa kiyyaattan yoo ustaazawwan kenna as jirtan na qabaa yoo hin dogongore. Amma isin maanoo bira fittu jirti Boniyyeen kanaaf akka kiyyatti amma muca'uun tun balleessuuf kana haasa'an jirtu wallaahi al'azim waanan jedheef qaba muca'uu sana dhiisa irraa goraa khalaas bakka ta'aan jiru in taane ta'aan jiru kana wanti godhamullee hin jiru dhiifaman gaafadha jettee yeroo baay'een dhufti dhiifaman biratti amma waan biraat dabaltii
amma akka yaada kiyyaatti akka sila yaada sagantaa kanaatti akkasiin uummata kana dhiifamaa hin balleessi dhiifama naa godhaa isinitti balleessi kanaatti hin deebi'u jechuudhaaf garuu ammoo isin ammallee warra koomentiidha kumachuu jirti ammoo osoo dhiisne waan kana osoo gabaabsine waan kana dhugaa keeti Haydar. Haydar wanti hundi sirraa'u malee ani qofti dhiifama gaafadhee wanti hundi sirraa'u malee Booni yeroo takka akki gootu nu obsi obboleettii yaqaani nu obsi si hubanna nuti nu obsi yeroo takka. Amma isin akka beektaa Haydar dhugaa keeti amma sila dhiifama naa godha obboleewwan kiyya warra komantii san laaluma dhiiftee dhiifama naa godha isin balleessiteetuma gabaabsoo qabdi turte. Ammoo uuqaan waan xiqqoo ijoollummaa jechuun ni jirti miira keessa gala namni dhiirinu miira keessa gala isin shamara yeroo akkanatti arrabsan kana sirrii miti warra komantiitis obboleewwan keenya warri bira namni hundinuu sirrii miti. Isinis akka ammaa kanatti dhiifamne akkanaa miti yeroo meeqa maayikii banadhe akka isin waan biraan tu'in jeetiin yeroo hedduu maayikii banadhee ture yoo nagaratte saniif dhiifama eegee itti bakka ani gaa bira dabdi dhiifama jii hundi keessanuu dhiifama naa godhaa jettee too bira dabarta bakka jecha biraan fayyadamin ammaasitti. Naagotu baatanis hin ji'in akkas hin ji'in. Tolee akkas hin ji'in. Osoo jaallatte I think waan boottuuf natti hin fakkaatu garuu hawaasni kun beektaa uummanni Oromoo hin qaroodhallee waan garii beektaa kana waan garii akka itti manfa barbaadanim gariin. Abo namni mataa qabda waan haasaa keenya kanarraa waa hubadha akkanuma dhiisaa bakka isin hin galuu isin uummata Oromoon bar waa beekaa bar Oromoon kaleessa osoo amantaan hin fudhatin osoo amantaan itti hin dhufin osoo nabiyyi itti hin dhufin osoo quraan itti hin dhufin rabbi tokkicha garaa garbaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa hidhatin rabbi tokkotti amanaa